bultiin tasgabbii qabdu gaaddisa ilmooti. Haadhaaf abbaan kabajaa wajjin jiraatan. Namni dhibbarraa dhibba walii galee hin jiraatu. Dhibbarraa dhibba walii ta'ee waliin hin jiraatu namni. Waan ilmoos jidduutti miidhamuu teessu saniif jecha jaarsi jaartii darbatu jaartiin obsuu qabdi. Hantuuta osoo mana keessatti teessu. Biffee meeshaa birciqqoon irratti keessatti guuramee taa'u biffee hantuuta biffee keessaan as bahu tokko argitee beekta. Hantuuta sanni darbadhe yoo jettee biffee fi birciqqoo meeshaa achirra guutuu dhoyita. Hantuuta biffeerraan as bahee sababa birciqqoo fi meeshaa keetii dhabuuf waan guddicha diigamuuf caccabuuf namni man isaa bililleen ijaarame dhakaan naman darbatu akka arabni jettu dhakaan gaafachi as deebi'e man isaa diiga. Ilmoon si jidduutti argamteemi tasgabbii gaafata walii obsuu haga gaafa ilmaan jabaattee nama taatee gorora liqimsitee ijji isaanii addunyaa laaluu fi barachuu addunyaa tan hubachuutti as bahutti walii obsuun barbaachisaadha. Maatiin xalaaqumatti fiigu wal wadhabbii maatii wal kassasu. Man isaa ganamaa galgal ijaarsummaa. Oromoon bishaan dheebotu maali? Ibiddi dhaamotu maali? Namni gudeeda cabi maali? Nama mar'imaan jige maali jetti Oromoon mammaakasii keessatti. Bishaan dheebotu, ibidda dhaamotu, gudeeda cabe, mar'imaa jige. Mar'imaan jige jaarsaaf jaartii wal dhabane ka jaarsi jidduu seene. Haga waan distii keessa jiru wal himatan takka distii jaartiin fuutee kaleessa waan nyaannettee distii fiddee jaarsa gabbaafti. Buree meeshaa sila duqeetii yookiin daakuu keessan naqatan homa tokko keessan jedhan jettee haga kaleessa waan silaa dhokfatan kulli jaarsa gadi baasan. Nama mar'imaan jige jetti Oromoon. Namni wal xalaaqu, bultii diigu, waan silaa osoo walii obsanii ta'anii fakkaranii dhaabbatanii mari'atanii wal hubannoodhaan ta'anii wal gorfatanii sirreessuu danda'an jecha kissiidhaan daaraa wal godhanii qabeenya adda diigamee maatiin adda diigamee ilmaan jidduu kana bittinna'a. Irra hedduun ilmoon mana barumsaa keessatti raftu qormaata irratti kuftu sadarkaa gaarii hin dhaqqabne maatii wal diige maatii daaraa wal godhu maatii waliin obsine. Maaltu fida? Maaltu asirraa dhufa? Tokkoffaa gaafs haadhaaf abbaan bittinnaa'anii bakka qobatan haati abbaa buddeenaa jaarsa biraatti heerumti. Jaarsi buddeenaa ilmoo tana haadha biratti arguun fedhu. Mucaalleen haadha isaa nama biroo wajjin jiraattu arguun barbaadu ittiin tolu. Ibiddaa fi bishaan qorra qabbana lama ittiin tolu bakka tokko qilleensa lama. Sababa jaarsi buddeenaa abbaan buddeenaa ilmoo bira jibbuuf mucaan biraa baqata. Mucaalleen dhaquun jaalatu. Yoo garana haadha abbaa bira fiigu abbaalleen ilmoo dubartii biraa fuudhee jira. Haati buddeenaallee haga haadhaa ofii naman jaalattu kun beekamaadha. Takka ganda wayii keessa argamuu danda'a. Garuu itti baay'een addunyaan itti walii galtetti waan jiru miti. Mucaan bayina wal dhabbii garanaa jarri wal fixanii dura walii obsuu dhabanii Israa'elii fi Iraanii walitti ta'anii ganamaa galgala waliin nyakkisanii bittinnaa'an mucaan wayita kaan mana garanaa fiiga wayita kaan mana garanaa fiiga jidduu kanatti harki duriyyee butee madarasaa reefisanii jedhe san keessa galti. Waan xalaaqni bultii diiguun jireenya facaasuu walii obsuu dhabuu wal gorfatuu dhabuun ilmaan goote nama musiibaa fi ibidda san dhandhame beeka. Ittaqullaha rabbii keessan sodaadha. Qabxiin sadaffaan isa kana. Qabxiin afraffaa wantoota jallina ilmaaniitiif sababa ta'an keessaa inshigaalul والدين عن الولد أو الأطفال أو الأولاد. هذا فبان ilmoo ofirraa biizii ta'u. Biizii jechuun afaan Oromootti jaatanaa'u jechuudha. Jaatanii bitaa mirga faca'u tasgabbii dhabuu. Hojiin itti baay'ateeti miti. Jiruu isaa tartiiba proogiraamaan sochoosuu dhabutu biizii nama godha. Wanni biizii jedhamu soba. Irra hedduu nama biraa bahe hedduu biratti biiziin soba. Ofumaa ibiddu fi qabsiise malee biiziin soba. Haadha ganama subhii biirootti bobbaatu, gabayatti bobbaatu, hojii alaatti gadi bobbaatu. Abbaa ganama subhii osoo ijoolleen hirribaan ka'in bobbaatu sarraatanyaan mana keessatti guddiftu. Sarraatanyaan nyaata qofa daleedi malee ilmaan namaan guddiftu. Hin jiru kun seera addunyaa keessa hin jiru. Haadha fabbatu guddisee ilma namaa asiin gaha malee sarraatanyaa fi hojjettuun mana keessaa namaan guddiftu. Mucattitu gaafa tokko minxaafii afattees jaadaa irra salaatan daa'ima.
هركا القبتي اللهم اجعلني جوالا يتي يا ربي موبايل أنا قولي يتم جتي يا ربي موبايل أنا قولي إسي دعاء كسي كرت موبايل أنا قولي يا ربي موبايل أنا تايس جتي كرت أبان دقي مالتها تمش أيوتي يجرين أكا ربي بالبلا أنا قولي بربادا جتين جوالا موبايل مالي في جدين سي في ما مالين ويتقلتن إسني وجن تبأتشون دندين ويتؤسين تن بالبلا ويتجئف تن بالبلا هري براكات تن بالبلا سأن دي دمي أفر بالبلا جرى إسني السكنة إسني وجن تبأني قمتشو إسني وجن قودا وان أبنيف يوم موبايل سنتاني قروج جرى إسني والأرقوتو أرقنا ربي موبايلنا هقولوا جتم جتين أبان بوهيم جتو في التسكبي مصيبة هدون تموبايلات مر hojiin alarratti biizii nama godhu guddisni erga walitti dhufe hojiin guddaan ijaarsaa fi ijaartii jechuudha bar ijaarsaa fi ijaartii jechuun ilmoo ijaaranii bar mangistii gabbaasuu qabanii bar aalima gabbaasuu qabanii bar goota biyyaa dhaabbatu nama sirnaan uummataa hojjetu profeesara gabbaasuu qabanii bar hojiin guddoon dalagamuu qabu kana garuu waan guddarraa namni mana aramaaf dhaqee midhaan aramuuf waan silaa jalaa araman dhiisee midhaan aramee galee shiggini kam eggata sanyii kam eggata namni waan silaa jalaa araman dobaa fi dobbi jalaa silaa aramuu qabu dhiisee garbuuf qamadii aramee gale sanyii kam eggata bor nuti kanatti wanni nu hojjetaa jirru dobaa fi dobbii aramuu dhiifnee midhaanuma aramutti jirra sababa biizii taaneef biizummaa wanni jedhamu hin jiru almar'atu alfeesbuukiyya haadha feesbuukaa mucaa ijoollee dubartii har'a sa'aatii kana feesbuuka sababa feesbuukaaf tiiktookiitiif ijoollee hoosisuu dadhabdee jira sadarkaa kana geenye jira abbaa yoo mana osseene waatsaappii maa fi iimoo qofa olii gurguru chaatii biyya biroo as taa'ee kiiloomeetirii 1000 wajjin haasaa ijoollee isaa mana keessatti jaalarraan argattu biizii ta'uun ijoollee ofii quba qabaatu dhabuun sa'aatii bal'aa fi gahaa ilmaanii kennuu dhabuun obboleessoo gaafa har'a ijoolleen teessitti fiidee morma jalatti jiidu sa'a kana saammadhu gaafa jedhe morma jalatti dhungattu guyyaa ijoollee tana duuka fiidee ijoollee tana dhungatu dadhabdu dhufa waan ta'eef humnaan ajalaanu yookiin amalaanu yookiin ijoolleen gurguddattee manaa bahuudhaanu gaafa ijoollee 15 keessaa tokkochuma kan morma jala seentee dhungatu dadhabdu dhufu jira har'a wayita ijoolleen si fiidee maamaa baabaa jettee balbala si fiidu kana sa'aatii kenneef wantoota ijoollee jallisan keessaa inni afraffaan isa kana inni shanaffaa qadara rabbiiti waan rabbi namarraa murteessu waan namni filannoo keessaa hin qabne maali sun al-yutmu yatiimummaadha ijoolleen gaafa addunyaa tanatti ija banatan haadhaaf abbaan argine addunyaa tana gubbatti takkaa cinaan abbaan irraa kufe yookiin haati irraa kufte dagalee jireenyaa tokkotu irraa kufa yookiin dagaleen jireenyaa lamaan irraa kufti yoo hawaasa bilchaataa fi fira bareedaa carraa rabbi hin fidiniif ijoollee haadhaaf abbaan irraa jigan irraa dunirraa deeman irraa du'an karaan ijoollee sanii harka duriyyeetiin booji'amanii magaalaa duriyyummaa fi suusii fi araadaa keessatti kufuu fida yatiimummaan waan haadhaaf abbaan murteessanii miti waan ilmi illee ofirratti murteessu miti bakka kanatti jabeennaa fi bilchinaa fi namummaan hawaasaatii fi firummaa fi ollaa iddoo kanatti ifa baha gaafati ilmaan teetirraa deemte akka ilmaan kee rabbi si tiksu yoo barbaadde ilmaan haadhaaf abbaan irraa deemte tiksiif nabi muhammad gaafa jaafar bin abi xaalib mu'tatti du'u shahiidee duniyaarraa galu warri madiinaa maatiin firri gabbahanii warroota mujaahidoota qabsaa'ota waraana keessa turan gabbahanii daangaa madiinaatti simatan fardi gariin duwwaa gale qullaa ijoolleen jaafar lamaan akkana dhaabbattee osoo jarri eeydu abbaan mu'tatti irraa kufe dirree waraanaa dirree qabsaa'atti irraa kufe jaafar at-tayyaar fardi isaa duwwaa gale nabi muhammad gaafsa waraana san hin deemne akkanatti walaan ijoollee rifatanii dhaabbatan ijoollee harkisaanii nabi muhammad farda jaafar naa fidaadhanii gubbarra ol bahanii salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi tokko fuuldura kaa'atanii tokko duuba kaa'atanii manatti hin gala nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم ورأى آل جعفري هل أنياته الجد وان إسان بيزي إسان قولوا اتلوا في الرسول برمتا قاف لفتي بريتو نبي محمد كأني جوليتو أتشو لكن يقول لك أنا جولين ددالة شوفتيري فين سران ببه
haaduu yookiin milaacina fidaa jedha rasuulli irraa haadha. Ijoollee ofitti as qabanii rifeensa irraa haadha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guyyaa tokko balaa adda addaati waan adda addaati rabbi nuhii fi isinillee haa tiksu duniyaa irraa deemna. Ilmaan haadha fabbaa irraa kufanii ijoolleen akka shimbirroo haati irraa duutee awkaara keessatti haftee guyyaa gaafa isin irraa kuftaniif gaariidha. Ilmaan namaa taharraa fabbaa dhabde bira dhaabbadhaa gaafa isin irraa kuftan rabbi bira isinii dhaabbata. Ana wakaafilul yatiimi fil jannati hakahatayni rasuul rabbi anaa fi namni yatiimaaf of qabe akka quba kana lamaati xiqqooma wal caala jedha rasuulli olollaa. Qubni lamaan kun wal ollaadha. Qubni sadaffaan jidduun jiru ollaa Nabi Muhammad jechuudha. Salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi. Wantoonni maatitti rarra'an ka ijoollee jallisan qabxiiwwan amma dubbanne isaan kana. Wanti hawaasaa wal qabatu wantoota ilmaan jallisan keessaa waan hawaasaa wal qabatu keessaa inni tokko inni hangafni hiriyoota jallatoo. Hiriyaan maagneettiidha. Akka ofii jiru sanis si buta. Hiriyaan liiftiidha. Jalarraa kaasee gubbaallee si baasa. Gubbarraallee fuudhee jala si dabarsa. Sababa hiriyaa jallatee, hiriyaa dhama'ee, hiriyaa sarara keessaa baheef nama saffii salaataa masjida saffii duraatti argamu meeqatu bahee naayit kilabii saffii tokkoffaa dhaqe hisaaban qabu. Haafiza kan qoma isaa qur'aanni rabbii birraa darban qabneen guutame keessaa dhiqee muuziqaa itti waraabe sababa hiriyaati. Hiriyaan jiruu teetan oolmaadhaan jiraattu qofa son taane harga sadarkaa khaatimaa si balleessutti deema. Abi Xaalibii namni khaatimaa balleessa hiriyaadha. Osoo sayyidni khalqii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiin ta'anii yaa am yaa abbeeraa kiyya jechuma tokko ka qiyaamaa itti ragaa si bahu naa jedhi osoo isaan jedhan أبي جهل بلا فأس ترغبوا عن ملة آبائك كرأبوتي كيتي قد إفتي دبروا في دؤوا في وان دون انجر نباسوا في جتين جرسين نبو محمد سين التكيش عن جرسين كي سكنيت وصو بتامير كداكو هو على ملة عبد المطلب جدي روحين كي ساباتي كفجر خاتمات أبيجر السبب هريان وان نما قولوا نمني هندو فرت بيه كمن صاحب قوما نمني نمتك وجه قويا أفرتمتوري صار مثلهم أكما جرسني تأجر علي النبي طالب. أخبرني من صديقك هريانك أين يؤكت سلمناهمي أين يؤكت تاتي أنوسيه ماجلي ولدتي قيد برتي جد أجر أورمون نمني نما سجارة وجي أولو أولا سجارة كان وان أجاه وان فكتو واي ولا لنما جبسيسو yoo ulatan nama haqqisiisu fakkaata. Garuu adda wajjin oltuun qaamatti fudhattee booda afaan keetu kushinaa ta'uu danda'a jechuudha. Afaan keetu. Namni nama farshoo dhugu wajjin oolu adeemsa keessa farshoo dhuga. Hiriyaan wantoota ilmaan jallisan keessaa tokko. Sababa hiriyaa ijoollee hedduu tahanna baratte. Barumsa keessaa baate. Warri haxirii gubbaan utaalu mana barumsaa. Haxirii gubbaan utaalee galu. warra huccuu lama sadi walirraan godhatee yuunifoormii bakka biraa darbee bakka biraa oolu sababa hiriyaati. Qormaata irratti kufuuf sadarkaa gurguddaa dhaquu dadhabuuf waa hunda keessatti wanni hiriyaa nama goone hin jiru. Haadhaaf abbaan ilmaan isaanii alatti eenyu wajji akka oolan eenyuun akka saahiban jala deemanii yoo har'an to'anne gaafa imimmaanii fi gaabbiin hiikan qabne gaabbuuf jiraatu. Tokko kana. Lammaffaan wantoota ijoollee jallisan maatiin harkaa baasan keessaa tokko aljiiraanuu maatii ollaadha. Ollaan akkuma ollaan jedheen Oromoon afaan Oromootiin ollaan jechuudha. Olmaan oolaa waliin bulaa oolmaa jireenyaa hunda waliin qaba kanaaf ollaa jedhame hin oolle jechuudha. Rakkina waliin oolla waliif oolla. wal oolchine jechuudha. Jireenya hunda waliin baatu jechuudha ollaa jechuudha. Garuu gaafa faallaa kanaa ta'ee ollaa ta'uufiitiifuu caccabe biratti galtu. Kana dura waan isinii dhaamu namni musliimaa tokko wayita mana bitatu yookiin mana kireeffatu wantoota 4-5 laallatuu qaba.
عربني ويتممك الدار الجار قبل الدار من درة ولا لا لا جدا تكو نمني ويتا من بتاتو فيو كين كيفتو في ديمو ولا أكم تنانو كان مرسيجرة جئت وأتوك أبا قرأتوك أبا في الدبيرة إجارتي قاف ولا إبدبرت من إجارتي من سنقر قرتي باتم وأكم وتا ولا موزيك أنك يسأك إبدغنت والبوبسو ولا قشاشة أشرا ستي كدربو كسجلي إسام ناس جيكو كإلمان إسارو فنيها تريش دربة إجولها تريش أبسيتو كواحد ولا كنا بريوتيس ما أنا بوك إفتدي أنت ما كم قوة ما أنا قرقرتمو أولا لا تور باجيسا صور روبين أول ما تلا عندهم الدبابة إجروبني روبي قفت تلا الدبابة يمكن تلا برباچو اللي قد فيقول نم بانكين سموتي أول ما روب ننجرا روبو دي مرة يوجد الدبابة قبته به السرينا نمني مسلمات كوي تمنا بتو قبتي وان إني لا لتوك أبو أفرا قبتي وان تقفان أولا لا لما فا البيئة النظيفة نانو كل فابريكا ألف دبرتي قرا دربو جرا في الرئاسة إدو قشاشة وكين بلفة دربان تجرا إدو أكك إيرا تجرا إدو ماشينا سبيلا ماشينا مكا كتسقبي وان جرا متكن جرا نمني قرا وقوة كي سمع لفتي بلو هندان دي جرا منا ويتبيتت وكين كريفتو إدو وان تسقبي قبل قل لنا قبل إدو حواسا قل فتو بيكو كراس الرئيسو بيكو بشان أوكيرا وانا كسي سرنا قل إسو بيكو حواسا كان نانو كسي فيلاتو قبل نانو فيلاتما قل لنا كلينسا قل لنا حواسهم ما كان قبل إني صدفا نمني تكوي تمانا بدت يوكين كريفتو وانتني لالو قبو إدو مسجد التئهات لالو قبل نمني مسلمة مني إساء لما ككيس جراتو مسجد ربي اتقبرتو مسجني سوقي آكراتي إدو بكا منا نياتاتي فوتيل الددا بربادتي قلتين مسجن ننجرو سلاني توكو نجرو سلاني مسجدة صلاة نمي أنقبو شاي سوك إدو يوكين سكر شاي سوك سكر أنقبو ننقراقرم أنقبو روحي كي الصباح مسجد كي ست كان صلاة نمني أدد مسجد الرافقاتون أنين إساقو قاديم إسلام الرافقات هاديم حواسما إسلام جراجو نندو نمني مسجد الرافقاتون نمني ربي التأمني آكران إسيات شفتو منا ويتبيتتو نانو مسجد على بيتتو إني صدفان كان أفرفان إدو مأسيان يكي غرغرات تيغي فمرة بقتشوك أبا كان لالوك أبا نايت كلابي براتي يوبنا بتتر يجولين كي برمت مسانيت ولا أشو مسينن فرة إدو موسيقى أنغانا ما غلغلة كيسا أكيسو كان حفظ دي جولين قرآن أتمنى شيكا تيغوتيك أراسيفتو جعلا موسيقى وان بركو أساقل سديتا مرة بركو ملما في ديك دمشاني بأي يوتيوب الرجل اندا فزيشو جولين ويالا ما صديك يستي موسيقى سببا نانو بالغوما اتباعياتو قل لني نموما قل لني أمنتي هنجرت نمني مانا كريفتو يوكين مو مانا بتاتو بود الماني سادة بالماني ميتي إساتو دبر إسرتو إبا في دواني توكو اكذب أربني مال جت كجيبي حتى تصدق حاجة وقاد بتجسين جدا نت كجيبو ما كان يود الديبسن نمامتي أتو وقاسيته ما كجيب دهنا واني توكو فيت الديبسن قامنا ماته واني عادانا ماته هم بوغن من ديسو كنافو لما ما سيافة يتهجد هيا ما متبيك قروا عادة ما ست انتهي واني عادة هدو توبان كيبالو جدا أكا توبا أدري أسينو في الرحقة أسينو في التحيتي توكو قبتي كان إني برا نمني ويتمنى بتاتو نمني مسلمة حواسا والإجارو بيكو حواسا والكبتا حواسا جرينيا ولي مشاركة شير ولي نقول إجراتو وانا بداتي ولينجراتو كيستي حواس بتناء وفي والقبان قبل هكا فكين يوري حواس المقالة هدون بتناء أولان مقالة وكين أولان كتما أولان قبريتي الآن مالي فوري قبري كن هندي ساول بيرا جدان كنو تاكولا ملا مدفقا هذا تقو جسا وليندبسو حواس ما ولين قبري قبري كناف رسول السلام عليكم أهل الديار ورق هنداء وامي رسول الله ورق قبري ولينجرني فك والله قالوا نم تقو ولتنبهو تقو قبان قبو والله كتما ولا قبريتي جدا كوني وان حواسما والقبتو وان جولي جلسو كيساتك وان توتا مدبان لي كان أفر على لوك أبانا من مسلماتك ومن ويتبتتو يوكين كريفتو جتشو كلنا مناقف على ديزاين بريدة قتي بريدة أرقد كاري بريدة ملكتي كان أرقد قبتين كي كان قف يوتي بور المود أبدا جارتي أبدا بور جرينيا كيتو لاك أما ولا تو أتجرين سهر كسج على ولا كيتو تو أتجرين نانو كيتو رتو أتسر يبقى يسترك أباتا نمني جرو تسجبيك أبدو إدوك كلنا أبو كلين سبريدك أبو
iddoo waan gaarii irraa argatu galuu qaba. Iddoo madarsaan itti dhiyaatu manni barumsaa itti dhiyaatu ta'uu qaba. Madarsaan fagoo yoo ta'e fakkeenya ilmaan kee to'achuu hin dandeessu. Kararraa goranii bakka biraa ooluu danda'u. Takkaa balaa konkolaataa rabbiin godhini waan adda addaatiif saaxilamuu danda'u. Sababa kanaaf iddoo madrasatti dhiyaatu mana barumsaatti dhiyaatu iddoo bakka ijoollee itti qaruu dandeettutti dhiyaatu ta'uu qaba.